Ogeeyyiin eejansii kaafamtoota misoomaa naannolee Itoophiyaa garaagaraarraa walitti dhufan haala jiruuf jireenya kaafamtoota misoomaa magaalaa Adaamaa daawwachuun muuxannoo hojiis qooddatan. Iddoowwan daawwatames mana barumsaa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa naafsiif Gabree Gurmuu Jeeneraal Kontiraaktar gamoo xiiqii bokkuu fi kanneen biroo faadha. Sadarkaa federaalaatti bakka bu'aa ministeera misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa obbo Buzu'aalam Admaasuu magaalaan Adaamaa qoddoo muuxannoo hojii Smart City fi hojii kadeestara lafaa akkasumas magariisummaa fi hojii misoomaa hundarratti waa fakkeenya ta'uu arguu dandeenya jechuun ragaa bahan. Daawwii kaafamtoota hojii misooma irratti hirmaachuun dura naannolee garaagaraa filachuu dubbachuun magaalaan Adaamaa sadarkaa tokkoffaarratti sochii jiruun hunda dursuus kaasan. ቀላል ነገር አይደለም አሁን እዚህ ጋር ያያየን ያለነው በጣም ደስ ብሎኛል ዋን ሰልባ ሚቲ ባዬ ገመዴራ ባዬ ገለቶማ ሙቺስኒ መጋላ አዳማ ዋን ሁንዳን ዱርሳ ጅራ ሆጀታን ባ ሆጂ ኦፊ ሙጠኖ ቆዱን ዋን ነማ ቦንሱዳ ሆጂ ስማርት ሲቲ ፊ ሆጂን ካዳስተራ ለፋ አከሱመስ መጋሪሱማን ዋን ፈኬኛ ተውዳ በገ ገመደን ጀቹን በርባዳ ስማርት ሲቲ ሲባል አዳማ ግሪነሪ ሲባል አዳማ ስንል አዳማ ከተማንም ኤጀንሲውንም ቅርንጫፉ እናንተንም እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ። ዳይሬክተር የኦላናን ኤጀንሲ ካፋምቶታ ሚሶማ ኦሮሚያ ሆቦ አለማየሁ ተስፋ ካፋምቶታ ሚሶማ በእኛ ፉዳቹን ሆጂ ቡአ ቀቤሰ ሆጀታን ዳዋቹ ዳንዴኘራ ቡልቺንሲ መጋላ አዳማስ ናሞታ ሆጂ ሚሶማቲፍ ለፍቴራ ፉዳታሜፍ በእኛ ቀርሺ ቢሊየና ቶኮል ከኑ ዳንዳኤራ ለፈ በከ ቡኢንሳ ሆሚሻ አከሱማስ ጉርጉርታ ዳፎሉ ናሞታ ኩማላማ ፊ ዲበላማ ሆሊፍ ከኑ ዳንዳኤ ጀቹን ዱባታን መጋላረት ካፈምቶota misooma biratti maal akka inni fakkaatu guyyaa har'aa keessumoota naannolee adda addaa dhufanii wajjiniin magaalaa Adaamaa keessatti ilaallee jirra jechuudha. Kaafamaa misoomaa kan turan hojjetanii deeggarsi godhamee fi magaalaa Adaamaa sirriitti hojii isaanii deeggaree kan milkaa'an abbootii qabeenyaa sadii ilaallee jirra jechuudha. Obbo Gabree, Obbo Girmaa akkasumas Fiqaaduu as ilaallee jirra. Namoonni kun beenyaa isaanii laatamii fudhatanii otoo hin balleessin gara abbaa qabeenyummaa guddaarra ga'anii akka jiran akkasumaan immoo magaalaa Adaamaa kantiibaa irraa jalqabee hamma caasaa gadiitti hojii kaafamaa misoomaa hansaa godhee fudhatee akka hojjechaa jiru lafarratti ilaallee jirra jechuudha. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa damee diinagdee obbo Mulaatuu Dhibbaa kanaan dura qotee bultoonni beenyaa gahaa hin argatanii hoggansaa jijjiirramaatiin hojiin kun jijjiirramuun qotee bultoonni humna qaba fayyadamuun gara investimentii ce'uu danda'an jechuun ibsan waan muuxannoo ta'uu hoggantoonni naannoo Amaaraa fi Kaabaa akkasumas kibba Itoophiyaa irraa dhufuun kaafamtoota misoomaa magaalaa Adaamaa daawwachuun ragaa ba'uus danda'an jechuun ibsan. Daawwiin irraa tokko qonnaan bulani magaalatti yeroo misoomaaf ka'u beenyaan isaa kaffalamu xiqqaa ture beenyaa fudhate sana immoo baalageessee yookiin immoo iddoon taanetti balleessee ofiillee deebi'ee waardiyyaa qaxaramuudhaaf rakkata ture garuu magaalaa Adaamaa keessatti qonnaan bulaan beenyaadhaan yookiin misoomaaf kaafamanii beenyaa fudhatanii beenyaa sana gara misoomaatti jijjiiramanii eddasii investimentii keessatti ijaaramanii jireenya isaanii jijjiiranii dhaloota dhufuuf illee carraa hojii uumanii kan jiraachaa jiranidha. Naannoo Amaaraarraa, Dabuubirraa, akkuma kana Affaararraa, Somaaliirraa, Kaabaaf kibba Itoophiyaarraa dhufanii dhugaa ba'aa turanii. Hojii geggeessituun eejansii kaafamtoota misoomaa damee baha Oromiyaa Haadde Qiddisti Abbabaa kaafamtoonni beenyaa argataniin hojii garaagaraa irratti bobba'uun bu'aa qabeessa ta'uu ibsuun kaafamtoonni goota misoomaa waan ta'aniif deeggarsi isaaniif taasifamuu cimee itti fufuu qaba jechuunis ibsan. Kaafamtoonni misoomaa beenyaa argatanii osoo hin qisaasessin dinagdee keessa galanii yeroo ammaa kana tajaajila adda addaatiif oolchanii jiruuf jireenya isaanii fooyyeffataa warra jiran gamoowwan daawwachiifnee jirra. Dabalataanis immoo industirii keessatti warra hirmaatan ispeeshaalii warshaa sibilaa fi mismaaraa kaafamtoonni misoomaa adda duree ta'anii hojjechaa jiran qaamolee kanaaf daawwachisuu dandeenye jirra jechuudha. Kaafamtoonni misoomaa gootota misoomaa waan ta'aniif qaamni kamuu hoggansi sadarkaadhaan jiru xiyyeeffannaa qaama kanaaf adda durummaadhaan kennuudhaan kaafamtoonni beenyaa argataniin dinagdee isaanii akka fooyyeffatan gahee isaanii akka baahatan dhaamsuun barbaada.